Yuunivarsiitiin Wallaggaa harka qalleeyyii magaalaa Naqamteef naannoo ishee sababa tatamsa'ina dhibee koronaatiin rakkoo hanqina midhaan nyaataa qabu jedhaman 665f daakuu qamadii fi xaafii kuntaala 200 akkasumas zayitii nyaataa liitira 1995 gargaarsaan arjoomeera. Gargaarsi yuunivarsiitichaa fi hawaasa yuunivarsiiticha irraa walitti qabame kunis qarshii 900 fi 6200 kan tilmaamamu yommuu ta'u tokko namaatiifis daakuu kiiloogiraama 30 fi zayitii nyaataa liitira 3 dha. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hasan Yasuuf hojiiwwan ittisa dhibee koronaa fi deeggarsa hawaasa yuunivarsiitichaatiin eegalame cimee itti fufaa jedhan. Kana kan dhaabatuuti gara fuulduraattis hanga rakkoo kana keessaa baanutti hawaasa naannoo keenyaa wajjin kan dhaabatu ta'a jechuudha. Kan itti himu ta'a gargaarsa akkasii kun yeroo adda addaatti ammas namoota rakkoo akkas qaban ilaallee amma rakkoo kana keessaa baanutti rakkoo kun amma ceerutti gara nagaatti gara jireenya idileetti amma ceerutti gargaarsa kana hawaasa keenya bira dhaabannee kan goonu ta'a. Deeggarsa yuunivarsiitiin Wallaggaa taasise kan galateeffatan bulchaan bulchiinsa godina Wallaggaa ba'aa fi ittaanaa walitti qabaan boordii yuunivarsiitii Wallaggaa obbo Asmaraa Jaaraa lammiif dirmachuu qaba hawaasnis tattaaffii eegalee cimsee itti fufuu qaba jedhaniiru. Quncee wal gargaarteet arba hiiteedha Oromooni lammiinis lammiidhaaf qoricha deeggarsi kun itti fufaa bakka rakkoon jirutti ammas Wallaggaa yuunivarsiitii hubii uumuudhaan tajaajila ogummaa isaas kennuudhaan ogeeyyii isaa dabalatee itti fufee akka hojjetu amma dhibeen kun biyya kanarraas ta'e addunyaa kanarraa dhabamutti deeggarsa itti fufiinsa qabu akka inni kennu walitti hidhannee hojjennee uummata keenya baraaruuf lubbuu oolchuuf deeggaruuf sarkan qabnu akka qalleessa ta'e jajjabeessaa waan qabnurraa qoodaa fi hubii uumaa fi akka deemnu abdiin qabaa. Sinis warri irraa sitti argamtan tattaaffii mataa keessanii akka gootan. Yuunivarsiitichatti Daayirektarii dhimma koorniyaa Dr. Aliimaa Jibriil gama isaaniitiin saaxilamummaa haadholiif daa'immanii hir'isuuf hunduu qulqullina dhuunfaaf naannoo isaa eeggachuun cinatti qajeeltawwan fayyaa darban haalaan hordofuun barbaachisaa ta'uu dhaaman. Haadholiin gahee olaanaa taphatu mana keessatti akkuma gahee olaanaa qabdanii yoo miidhamni dhufes yoo dhukkubni dhufes warra kaan caalaa miidhaman isin nuyi haadholiidha jechuudha. Kana jechuun warri kaan miidhaman jechuu osoo hin taane daran miidha waan ta'eef qulqullina maatii keenya qulqullina daa'imman keenya nyaata qopheessinu sanarratti of eeggannoo guddaadhaan socho'uu akka qaban isinitti nu barbaada. Daa'imman keessan maatii keessan hunda akka mana turan gochuu danda'u qabdu. Namoonni gargaarsicha argatan tokkos gargaarsa yuunivarsiitii Wallaggaa taasisetti kan gammadan ta'uu himaniiru. Nama gargaaruun qabu gabaaduun nan naqadhaa gabaanan dadhabee manan jira harka ijoolleen taa'ee eegaa garaa kootti naan ta'u kanaanan jira maalinan bulan jedha maalinan oolan jedha waaqayyo sana jiraachisu bara kana keessa sana dabarsu. Anguyarraa gammachuun isaa gammachuun mana jedhamu miti dhugaan kan waaqayyo waaqa jiraata. Anamman dhimman dhufeef haadha kooti bal'uuf haati kun umuriin ishee waggaa 45 jirtii fi jirtuu ishee biyyi ganduun beeku. Yuunivarsiitii Wallaggaa akka kanatti qopheessee kan na jiraachisus kan hin jiraadhus uummata hidhee qophii na qopheessu isaatti guddaan gammada dhugaadhuma taana. Baay'ee gammachuun natti dhaga'ameera ani wanta tokko kan hin qabaanne amnisii waan hin qabu waan tokko waan hin qabu kanaafidha waaqayyo hunduma isaa kanaan isin gargaaru isin akkasuma gargaarta waaqayyo isin gargaaru.